Kanaan dura hojimaata tureen namni kamiyyuu mana jireenyaa isaa keessatti hojii horsiisa beelladaa gaggeeffachuu hin danda'u ture. Sagantaan maaddii guutuu akka biyyaatti diriirfame garuu namoonni bakka mana jireenyaa isaaniitti lukkuurraa eegalee hanga horsiisa looniitti bobba'anii akka hojjetaniif carraa fidee dhufeera. Obbo Shimallis Habtasillaasee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii aanaa 3 keessa kan jiraatanidha. Obbo Shimallis hojjetaa mootummaa kan turan hoggaa ta'u yeroo ammaa soorama ba'anii manatti kan argaman ta'us sagantaan maaddii guutuu mana taa'anii akka hojjetan isaan dandeessiseera. Amma hoon ጀመሩ kanan bite dura kun amma ndaaqoo 20 ndaaqoo 8 danda'a 8 danda'ayu buuphaan buusaan askeechaa baasta buuphaa amma 20 ጀመረ 20 ወዱን ጀመሩ አቺሙ ብሪ ልቄፈዴ ነመራ ያው መንግስት ይራ ልቄፈዴ አለመናት ይልቄፈቴ ከነቲ አማ ሸንተማ ድረስ ሴንዴ ጀራ አማ ገባዳ ቡጳን ቢቱ እንዳቆም ቢቱ ይጆልን ትየም ቢቱ ወላፍሌናን ተረፈጀቻለ Yawalaasheet walda hawaariyaat carraa sagantaa maaddii guutuu isaaf mijeessetti fayyadamuun mana jireenyaa isaatti loon horsiisaa fi oomisha dammaa irratti bobba'ee hojjechaa jira. Kunis ofii isaarra darbee aannanii fi loon foonii gabaaf akka dhiyeessu isa dandeessiseera. የልማት ትሩፋት በሚለው ነው ወደዚህ ስራ የገባሁት sagantaa maaddii guutuutiin gara hojii kanaatti galeera. Hojii horsiisa loonii irratti bobba'anii hojjechuun hedduu faayidaa qaba. Yeroo ammaa aannan gatiin isaa qaaliidha. Nuti garuu manuma fayyadamna. Yeroo ammaa loon tokko hanga birrii 200 olitti gurgurama. Kanaaf ani sagantaa maaddii guutuun hedduu fayyadamaan jira. Maatiin koos fayyadamoo ta'aniiru. Sagantaan ashaaraa magariisaas bu'aa fidee dhufeera kan jedhu Yawalaasheet sagantaa kanaan biqiltuuwwan gosoota garaagaraa magaalaa keessatti waan dhaabamaniif oomisha dammaa irratti bobba'uunis fayyadamaa jira. የማር ምንጩ ምንድነው? አንደኛ የእጽዋቶች መተከል ነው የዛፎች መተከል ነው የደኖች መብዛት ነው ደን ካለ እጽዋት ከተተከለ ንቦችም የሚቀስሙት ነገር አያጡ maddi damma oomishuu kooti biqiltuuwwan dhaabamuu isaaniti biqiltuun yoo dhaabame kanniisnis damma qopheessuu dandeessi yeroo ammaa magaalaa keessatti biqiltuuwwan gosoota garaagaraa waan dhaabamaniif kanniisnis fagaatti osoo hin deemin magaalaatti mana ofiitti damma oomishuun ni danda'ama ani loon horsiisuun dabalata dammas oomishee gurguraan jira kun bu'aa ashaaraa magariisaati. Fedhiin jiraannaan iddoo xiqqoo irratti hojjetanii bu'aa argachuun ni danda'ama kan jedhan fayyadamtoonni kunneen loon dabalatee lukkuu fi killee gabaa ayyaanaaf dhiyeessuuf akka qophaa'an dubbataniiru. Amma isaanii ayyaana fiin baasee deemati amma qallabaan jira qallan isaanii amma ngidee gaanii jiran foonii amma akkuma laaltu kanatti amma qaamii irratti nan gurgureedhaan hasaaba እንግዲህ አኩማ ገባቲን ጉርጉር እጀቻዳላ የሚደልቡ ከብቶችን ብዙ ነበሩ ለፋሲካ አውጥተናል ሎን ገበተን ሄዱቱ ቱሬ አያና ሶማ ሂካፍ አያና አራፋፍ ባሴ ጉርጉሬራ አማስ አያና ወጋ ሐራፍ ሎን ፎኒ ገባፍ ነንዴሰም ባላስቆችን መተው ይረከባሉ የሰፈር ሰዎችም ይገዛሉ አቦቲን ዱካናስ ነሞኒ ኦላስ ኪሌን ራ ቢተቱ ሉኩ ቶርባተ መንቀባ ጉያት ሁንዲኑ ኪሌን ይቡሶ ኪሌ ቶኮ ብሪ ኩዳኒቻን ጉርጉራ kanaaf guyyaatti birrii 700 argadha jechuudha. Sagantaa maaddii guutuu babal'isuuf kallattii mootummaan kaa'ee gadi buusuun hawaasni sagantaa kana irraa akka fayyadamu taasifamaa jiraachuu kan himan kutaa magaalaa Aqaaqii aanaa 3tti itti gaafataman waajjira paartii badhaadhinaa obbo Asnaaqaa Dassaaleny akka aanaatti namoota 100 oliif lukkuu fi keejii horsiisa lukkuu raabsuun danda'amu ibsaniiru. Kun lafa qaburratti qabeenyummaa qaburratti hojjechuu danda'u ture. Amma garuu guutummaa guutuutti guyyaa tokko toosatti fudhatiin eeyyama kennamaaf jirachuudha siluma sakka agartanii amma sakka ilaalaa jirtanii wanti kun immoo kallattii mootummaan kaayeen caasaa jiruun fudhatanii hojiirra yoo oolchanii wanta guddaadha jechuudha dabalatas immoo bu'aansaa maaltu argama seerumu kan ijaan argamu argaa jirra jechuudha. Sagantaa maaddii guutuutiin oomishaaleen argamaa jiran gabaa ayyaanaaf dhiyeessii gahaan akka jiraatan gochuudhaan gabaa tasgabbeessuuf gahee olaanaa ni ba'atu jedhamee eegama.